Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraa of harkaa qabnu kunooti. Ajjeechaa Arsiitti raawwatameef mootummaan dhiifama gaafachuu qaba jedhame. Paartiin warraaqsa uummata Itoophiyaa Yaappaan ibsa onkoloolessa 21 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti baaseen ajjeechaa godina Arsii aanaalee Guunaa fi Maartiitti raawwatameen lubbuun namaa darbuu yaadachiisuun gadditti dhagahame guddaa ta'uu ibse. Paartichi haleellaa raawwatame kana balaaleffachuun mootummaan gaafatama fudhachuun qaamolee gochicha raawwatan seeratti dhiyeessuu qaba jedhe. Kana malees mootummaan badii raawwatame kanaaf uummata dhiifama gaafachuu fi beenyaa barbaachisu kaffaluu akka qabu cimsee gaafateera. Haleellaa loltoonni bilisiginnaa aanaalee kanneen irratti raawwataniin lubbuun namoota 25 olii darbuun beekamaadha. Dhaabbileen Oromoo kanneen akka ABOs gochaa raawwatame kana balaaleffachuun ibsa baasuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama. Oduu keenya itti aanuun magaalaa Finfinneetti konkolaattonni mootummaa kooddii 4 seera tiraafikaa cabsuun rakkoo uumaa akka jiran biiroon bulchiinsa tiraafikaa magaalichaa beeksise. Magaalaa Finfinneetti konkolaattonni mootummaa yookaas kanneen kooddii 4 qaban seera tiraafikaa cabsuun magaalicha jeeqaa jiraachuu biiroon to'annoo tiraafikaa beeksiseera. Akkasumas konkolaachiftonni kooddii 4 yaada akka barbaanne gochuu dandeenya jedhu qabatanii seera tiraafikaa cabsuun adeemsa seeraa fi dambiiwwan kabachiisuu keessatti gufuu guddaa uumaa akka jiran ibseera. Sababa kanaanis ji'oota 3 keessatti konkolaachiftonni konkolaataa mootummaa kanneen 270 ol adabamuu isaanii raadiyoo Shaggaritti ibsaniiru. Hoggansa tiraafikaa magaalaa Finfinneetti Daayirektarri to'annoo tiraafikaa obbo Ayyalee Itteessaa akka jedhanitti seera kabachiisuuf bu'uurri seeraa seera duratti namni hundi wal qixa jedhaniiru. Garuu qondaaltonni tokko tokko karaa hin eeyyamamne irra konkolaachisuu ibsanii kanaanis adabamaa jiraachuu himan. Obbo Ayyaleen itti dabaluudhaan konkolaachiftonni kunneen daandii otoobisoota qofaaf eeyyamame gubbaa konkolaachisuun akka filatan himuun kunis balaa tiraafikaa dabalaa jira jedhan. Waajjirichi yeroo ammaa qondaaltotaa fi konkolaachiftota seera cabsan kanneen ibsaa tiraafikaa fi daandii hin eeyyamamne gubbaa konkolaachisan kamiyyuu adabaa akka jiru hubachiisuun akkasumallee lakkoofsa gabatee konkolaataa seera cabsee galmeessuun qaama dhimmi ilaallatuuf gabaasuun to'annoo fi hordoffiin cimaan akka raawwatamu ta'uu ibseera. Oduu keenya itti aanuun Masriin yeroo kamiyyuu mootummaa Eertiraa cinaa akka dhaabbattu beeksiste. Yeroo muddamni Itoophiyaa fi Masrii gidduu hammaatee jirutti masaanuun Itoophiyaa Masriin Eertiraa bira akka dhaabbattu beeksiste. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi kamisa kaleessaa daawwannaa guyyaa 5f gara Kaayiroo imalaniiru. Pirezidaantii Isaayyaasii fi Alsiisiin waaree booda marii bal'aa Kaayirootti taasisuu ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabra Masqal ibsan. Michuu isaanii duraanii ministeera muummee Abiy Ahimad waliin kan walitti mufatan pirezidaantii Isaayyaas Afeworqi paartii badhaadhinaa himataa turan. Osoo kun kanaan jiruu Misriin birmadummaa fi daangaa tokkummaa Eertiraa akka deeggartu kamisa Kaayirootti yeroo mari'atan kan Alsiisiin dubbatan. Pirezidaantii Abdul Fattah Alsiisiin Masriin hariiroo tarsiimoo waa bu'uura Eertiraa waliin qabduun ni boontii jechuu isaanii waajjira pirezidaantii Masrii eeruun Anaadoluun gabaaseera. Dureewwan lamaan dhimmoota naannichaa fi dhimmoota biyyoota lamaan ilaallatan mari'achuutu ibsame. Mariin isaanii hariiroo waloo lamaan jabeessuu akkasumas dhimma naannichaa lamman isaanii ilaallatu irratti akka xiyyeeffate obbo Yemaaneen eegsii isaanii gubbaatti katabaniiru. Dureewwan lamaan sochii naannicha keessa jiru keessumaa haala Sudaan, Somaaliyaa fi nageenya galaana diimaa irratti mari'atanii jedhame. Pirezidaantii Masrii fi Eertiraa waliin cimsanii hojjechuuf walii galuu fi Alsiisiinis Sudaan, Somaaliyaa fi galaana diimaatti nagaa fi tasgabbiin akka jiraatu qooda isaanii ba'uuf qophii ta'uu ibsuu isaanii ibsan. Akkasumas biyyoonni qarqara galaana diimaa jiran walitti dhufuun nageenyaa fi tasgabbii naannichaa akka eeganiif qabeenya jirurraa akka fayyadaman dhaamullee himan. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqi gama isaaniin qooda Masriin tasgabbii fi misooma naannawaa gaanfa Afrikaa fi baha Afrikaatti taasiftuuf jajjabeessanii dinqisiifataniiru. Gabaasa kana BBC gabaase. Odeessa keenya itti aanuun pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afeworqi daawwannaa hojii guyyaa 5f Masrii jiru. Ministeerri muummee Abiy Ahimad dhimma ulaa galaanaa Eertiraatti dhaadatanii guyyoota muraasa booda dureen Eertiraa gara Masrii imalan. Daawwannaa isaanii kaleessaa jalqabuutu himame. Masriin Eertiraa fi Somaaliyaan Itoophiyaa waliin wal diddaa qabaniin kanaan dura yeroo hedduu karaa dursitoota isaanii mari'atan. Somaaliyaan dhimma Somaalilaand waliin wal qabate Itoophiyaa waliin wal diddaa keessa kagalte. Itoophiyaan walii galtee waliigala ulaa galaanaa argachuu Somaalilaand waliin mallatteessite jennaan Soomaaliyaan birmadummaan koo tuqamee jettee dallante.
ergasii muddamicha qabbaneessuuf dureewwan Itoophiyaa fi Somaaliyaa si'a hedduu wal arganiiru. Pirezidaantii Somaaliyaa akka Masrii deddeebi'aa bahan sirna eebba hidha haaromsaa guddicha akka Masrii dallansiise irratti argaman. Masriin ammoo dhimma laga Abbayyaa waliin wal qabatee waggootaaf Itoophiyaa waliin Atakaaroo keessa turan. Otuma Atakaarootti jiranii Itoophiyaan hidha haaromsaa guddicha hojjettee xumurtee fulbaana darbee eebbisiifte. Eertiraan michuu mootummaa federaala Itoophiyaa taatee waraana kaaba Itoophiyaa irratti hirmaatte ammoo waraanni kaaba Itoophiyaa walii galtee nagaatiin xumuramuu hordofee mufate. Itti dabalee ammoo mootummaan Itoophiyaa irraa ulaan galaanaa seeraan ala fudhatame ulaa galaanaa deebifachuu qabna jechuun itti dubbii ammeesse. Kun dhimma dubbii qofaatti hafuu kan taanes Ministeerri Muummee Abiy Ahimad guyyoota muraasa dura paarlaamaa biyyattii irratti dhaadataniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahimad yeroo ce'umsaa bara 1983 murtiin Itoophiyaa ulaa galaanaa dhabsiise uummata Itoophiyaa mariisisuun hin murtoofne Itoophiyaan ukkaanfamtee ulaa galaanaa dhabdee hin teessu jedhanii dhaadataniiru. Ministeerri muummichaa kana dubbatanii guyyaa lammaffaa irratti kaleessa pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afewerqi gara Masrii imalan. Guyyoota 5 achi turu jedhamee eegama. Daawwannaan kun yeroo muddamni ulaa galaana Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti hammaatetti taasifame. Odeessa keenya itti aanuun Amnesty International haleellaan Ameerikaa Yemenitti godaantota Itoophiyaa irratti raawwatte akka qoratamu gaafate. Amnesty International haleellaa qilleensaa Ameerikaan kaaba lixa Yemen Sa'aadaa irratti baatii eebilaa bara 2025 keessa raawwatte akka godaantota Itoophiyaa hedduu ajjeesee fi madeesse irratti qorannoon hatattamaa fi iftoomina qabu akka taasifamu gaafate. Taatichi yakka waraanaa ta'uu Amnesty ibseera. Dhaabbanni mirga namoomaa kun akka jedhetti waraanni Ameerikaa Opereeshinii Rout Rider jedhamu baatii eebilaa 28 bara 2025 haleellaa raawwatee loogii tokko malee gochaa seera namoomaa idil addunyaa cabsuu ibse. Godaantonni ajjeefaman kunneen aangaa'ota Huutii sababa godaansa seeraan alaa qofaaf kan hidhaman ta'uu fi iddoon itti hidhamanis bakka siivilii beekamaadha jedhameera. Itti aantuun Daayirktara Amnesty International kabaa giddu galeessaa fi kaaba Afrikaa dhugaa baay'ee nama gaddisiisaa namoota lubbuun hafan gamoo siivilii hidhamtootaan guutame addaan baafamuun malee boombii irratti darbatamuu isaa suuraa ifa ta'e ni agarsiisa jedhan. Kun US dirqama ijoo seera namoomaa idil addunyaa jalatti qabdu keessaa tokko jirti. Haleellaan raawwates kaayyoo waraanaa ta'uu fi dhiisuu isaa adda hin baafne jedhan. Gabaasni qorannoo bal'aan Amnesty baase akka agarsiisutti gaaffiif deebii godaantonni Itoophiyaa 15 kanneen lubbuun hafan waliin taasisee fi xiinxala suuraa fi viidiyoo saatalaayitii irratti deeggarameen nuti lubbuun hafuun raajiidha jedhaniiru. Dhaabbatichi namoonni haleellaa kanaan ajjeefaman lammiilee Itoophiyaa 16 yoo ta'an irra caalaan isaanii dhiirota umurii 20 keessa jiran ta'uu isaa gabaase. Akka ministeerri haqaa fi mirgoota namoomaa Huutii ibsetti godaantonni Afrikaa 117 kan hidhamanii turan yoo ta'u isaan keessaa 61 ajjeefamuu fi 56 ammoo madaa'uu ifoomseera. Namoonni lubbuun hafan Amnestytti akka himanitti yeroo dho'iinsi jalqabaa gamoo dhiyoo jiru irratti raawwatame bakka tursiisa godaantotaa osoo rukutiin eegdonni akka isaan hin miliqneef dhukaasaa akeekkachiisaa dhukaasuun isaanii himan. Warroota lubbuun hafanis hedduun miidhaan cimaan akka irra ga'e gabaasa kana keessatti eerameera. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon of harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture qophii hafe waliin turtii gaarii.